Sasarre bameetu eegni saalola'ee daalashaacheessanii haadhaaf mataa baatu duguuggaa sanyiidhaan irratti raawwatu daalashaacheessanii haadhaaf mataa baatu duguuggaa sanyiidhaan irratti raawwatu harki lammii ajjeesee yoo irraanfateeyyuu hanga bilisoomnuutti garaan keenyan fayyuu waggaa waggaatii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن نجانا في جرتني ومن أورمو بحادي هكابة في كبا بكم جرتن انتي سلام انك يكون الرامد اسين هذا كابو سنين جدا. كانت آن سودان تاتوان أوروميا في بيتي إثيوبيا جدم تانا كيستي قويا كان تاهي أولي الراحة قطوكو يادك يا إبساتشو يا لجتشودا. بيجي إثيوبيا erga lola waliinitti seentee amma waggaa tokkooti jechuudha. Suduudhaan qajeelan lolli guddaan gaggeeffamaa ka jiru waggaa tokko guutee jira jechuudha. Karaa naannoo Oromiyaatiin immoo tuyyuu lolli jiru amma yeroo ammaatitti waggaa sadaffaa isaati. Waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraanni Bilxiginnaa karaa keessatiin wal waraanu erga eegalee waggaa afuriif deeme jechuudha. Afur guute jechuullee ni danda'ama. Garuu akka miidiyaa addunyaatitti ka beekame haga ammaa kanatti sagaleen isaa mul'atee addunyaa irratti beekamaa jiru waraana TDF fi Bilxiginnaati jechuudha. Maaliif meeshaalee gurguddaan wal waraanaa wanta jiraniif meeshaalee akka xiyyaaratiin kun immoo tiyyuu warra akka taankii fayyadamanii warri kunis ofirraa waan misaayiliidhaan meeshaalee gurguddaadhaan ofirraa difeensi godhanii waan ofirraa deebisaniif ummanni Tigraay tokkummaan ka'ee paartii isaa wajjin paartii isa hoogganu paartii sabni kiyya hin gabroomu ummata Amaaraatti sabni kiyya hin gabroomu bilisoomee jiraadha. Ummanni kiyyas bilisoomee haa jiraatu jedhee paartii saba isaa wajjin waliigaltee guutuu qabu waliin hiriiree diina ofirraa ittisaa jiru kanaaf addunyaa irratti paartiin kun beekamee lolli kunillee mul'atee biyyoonni addunyaa marti waa'ee lola TDF yookaan immoo Tigraay Defense Force fi Itoophiyaa jedheetiin addunyaa irratti gabaafamaa jira jechuudha. Gamanumaan guyyaa har'aa kana immoo yeroo hedduuf itti deddeebi'ee haala wal fakkaatuun guyyaa har'aa kana waraanni Bilxiginnaa karaa miilatiin karaa lafaatiin lola waan dadhabeef karaa xiyyaaratiin erga loluu eegalee amma bubbulee jira jechuudha. Guutuun guututti keessattuu naannoo Walloo godina Oromiyaa addaa Walloo keessatti jechuudha. Xiyyaaraan yookaan dirooniin helikopteraan akkuma itti dhahaa turetti jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo waan baay'ee tokko nama gammachiisu waraanni TDF helikoptera ummata Oromoo yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas immoo TDF'n duguuguuf dhufe kuffisanii qilleensa irratti gubanii argisiisanii jiran jechuudha. Baay'ee tokko injifannoo baay'ee tokko nama gammachiisudha jechuudha. Maaliif waraanni Bilxiginnaa duguuggaa sanyii sabaa fi sablammoota irratti gaggeessaa jira malee ummata Oromoo qofa irratti gaggeessaa hin jiru. Akkuma sirna maalitii fi sirna Minilik gadi dhaabuuf jecha sabaaf sablammoota biyyattii sanii hundayyuu cunqursee mataa keessa tumee uf jalatti gadi qabee humnaan bulchuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf wanni meeshaalee ammayyaa waan akka diroonii, xiyyaara, helikopterii
jeetti fayyadamanii wanni ittiin waraana kana lamaan dhahaniif kana jechuudha. Guyyaa waraanni adda bilisummaa Oromoo dhahamee miidhamee biyyi sunitti harka kennate guyyaa waraanni TDF yookaan immoo Tigray Defensive Force kuni dhahamee miidhamee harka kennatee harka Bilxiginnaa jalatti deebi'e biyyi sun guutuun guututti harka nafxanyoota jalatti deebiteeti akka isaan ajajanitti bultee sirna Minilik duraanii saniin cunqursaa yeroo duraanii saniin sirna abbaa irreetiin dagaagsanii ummata kana cunqursaa bulchuu barbaadan jechuudha. Cunqursanii akka barbaadanitti ka keessaa fedhan ajjeesanii ka keessaa mootiyyuu hidhuu barbaadan hidhanii akkuma amma itti jiran kanatti jechuudha. Biyyattii san humnaan bulchuu barbaadanii jechuudha. Garuu mootiyyuu kun hin taaneef wanni diroonii fi helikoptera fayyadamaniif warra waraana lamaan walii gale kana awwaalle jedhanii akkuma Finfinnee gubbatti sirbaa waliif labsaa jiran kanatti waraana kana lamaan findhee Oromiyaallee ta keessaa warra keessaa itti mataatti jajjabaate keessaa hiinee godinaalee akka Wallaggaa, Arsii, Baale, Harargee warreen kana warra akka Booranaa akka barbaadanitti tumanii bulchuu barbaadan jechuudha. Maaliif yoo silaa waraanni TDF fi waraanni bilisummaa Oromoo kun kan moohamu taate humni isaan rakkisu ka biraa hin jiru. Humni isaan rakkisu gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. Maaliif waan fedhanii fayyadamanii intarneeta dhaamsanii akka fedhanitti cafaqaniitiin biyya san bulchuu danda'anii jechuudha. Karoorri isaanii waan kana ta'eef meeshaa ammayyaa fayyadamanii duguuggaa sanyii ummata Oromoo Walloo irratti raawwatan jechuudha. Waan isaan ammallee raawwataa jiraniif kanuma jechuudha. Kanaaf irratti milkaa'uu hin dandeenye kasaaraa guddaa seenanii helikopterri isaanii gubattee addunyaa guututti mul'ataa jirti jechuudha. Ammas immootiyyuu isaantu awwaalama. Ka awwaalamu Abiyyi Ahmadii, ka awwaalamu nafxanyaadha, ka awwaalamu sirna Bilxiginnaati jechuudha. Sirni Bilxiginnaa awwaalamuuf yeroo dhiyoo keessatti ni awwaalama jenneeti abdii Rabbi irraa qabna jechuudha. Kanatti aansuudhaan Bilxiginnaan ijoollee Oromoo qeerroo umriin isaanii 18-17 akkuma guurtee waraana seensifteen raasaa keessatti waraana nafxanyaatiin jechuudha. Duguuggaan sanyii odoo uffata kun ka makalaakaa ofirraa qabu kun immootiyyuu odoo yuunifoormii liyyuu haylii Oromiyaa odoo ofirraa qabu akkasumas immootiyyuu uffata milishaa odoo ofirraa qabuyyuu raasaa keessatti duguuggaan sanyii irratti gaggeeffamaa jira jechuudha. Kana ka gaggeessaa jiru maali? Abiyyi Ahmad ifaan ifatti qabatamaan waraana isaa irratti jechuudha. Waraana gara TDF fi adda bilisummaa Oromootitti ergaa jiru kana keessa warra sabaan Oromoo tahe irratti jechuudha. Duguuggaa sanyii bada irratti gaggeessaa jira. Duguuggaa sanyii hama irratti gaggeessaa jira. Fakkeenyaaf waraana isaa warra booji'aman keessa gurbaan deengadda qabameetiniin amma boohi kuni jechuudha. Ijoollee xixiqqoo Gujii keessaa jedheeti maqaa dhahe. Gujii keessaa dhufan warra naannoo Oromiyaa keessaa bahe jechuudha. Guutuun guututti beekamaadha. Naannoo Oromiyaa keessaa warra dhufe ija keenya fuula duratti rashananii jedhe. Waraana fuula duratti rashananii jedhe. Eenyutu kana dalage? Ajaja Abiyyi Ahmadiin akkasumas ajajoota waraana warreen nafxanyaa ta'an jechuudha. Warra kanatuyyuu warra waraanaa kana ka sabaan Oromoo tahee
waraanuma kana wajjin makalaakaa kana wajjin yookaan immoo liyyuu haylii naannoo Oromiyaatirraa dhufe kana keessaa laalaniit filanii addatti fixaa jiranii jechuudha. Oduu bakka lolaa sanuyyuu hin gahin, oduu bakka lolaa saniiniyyuu hin gahin, warri kun yoo deemee achi gayu taate harka kennachuu deema. Qooda achi deemee harka kennatu, qooda achi deemetiniin abaa'uuf humna ta'u, qooda achi deemetiniin immootiyyuu yookaan immootiyyuu TDF humna ta'u asitti karaa kana hedduutti fin'ee hambisuu wayyaa yaada jedhu irraa waraana sabaan Oromoo tahe irratti cunqursaan geggeeffamaa jiru. Duguuggaan sanyii irratti geggeeffamaa jiru baay'ee tokko nama saalfachiisudha jechuudha. Sirna militarii keessatti, sirna waraanaa keessatti jechuudha. Waraanni tokko silaa ka'ee ka hoogganamuu qabu ministeera raayyaa ittisa biyyattii saniitiin odoo ta'uu qabuyyuu jeneraalonni Amaaraa ummata waraana sabaan Oromoo tahee irratti keessaa filanii maqaa maqaan waamanii duguuggaa sanyii irratti raawwataa jiranii jechuudha. Duguuggaa sanyii irratti raawwataa jiran maaliif hin amanan jechuudha. Hin amananii adda bilisummaa Oromootitti makamaa shakkii guddaa waan irraa qabaniif kanaafuyyuu duguuggaa sanyii irratti raawwataa jiranii jechuudha. Duguuggaa sanyii irratti raawwataa jiran. Kanaaf waraanni ati an Oromoodha ofiin jettu haga deemtee duulaaf deemtee karatti dhumtu hin eegin. Haga odoo deemtu karatti ajjeesan hin eegin. Haga ammallee deemtee tiniini TDF illee harka kennattu hin eegin. Osoo yeroon kun hin gahin odoo fe'anii siin hin deemin bakkuma jirtutti wal gurmeessi fincila kaasi waraanuma san hedduutu jechuudha. Yoo akkan guddatte nama 10 yookaan immoo nama 5 sinirraa dhufu. Yeroo santi fincila yoo kaaftan jechuudha. Odoo kaambii keessaa hin bahin yookaan immoo yoo hidhamtellee qajeelan hidhamutu irra wayya. Maaliif raasaa keessatti deemanii duulaaf erganii raasaa keessatti bineensi nyaachuurra allaatti nyaachuurra fincila kaastanii warri mootiyyuu bahee nagayaan bahuun baay'ee bareeda jechuudha. Kaayyoo keessanillee kaayyoon biraa hin jiru. Waraanni ati Oromoo taate, waraanni Oromoo taateetiniin abiyyi waliin duulaa jirtu jechuudha. Waraanni ati Oromoo taatee nafxanyaaf jecha duulaa jirtu yoo hatattamaan yookaan gara waraana bilisummaa Oromootti hin makamin yookaan immoo tuyyuu fincila kaaftee waraana kanarraa adda baataniitiin uf dandeettaniitiin liyyu haylii Oromiyaa taataniitiin hin jiraatin dhumaatiin keessan dhumaatii akka warra dheengadda lolaaf erganii eegas immoo tuyyuu diroonidhaan ibidditti roobsanii san ta'uuf deemtan jechuudha. Wanni biraa tokko hin jiru. Waraanni guyyaa dhiyoo akkasitti ibiddetti gubbarraa itti roobsan sun booji'amanii jennaan ibiddetti roobsan suni saba biraati miti. Parsantiin 75 ummata Oromooti jechuudha. Ijoollee Oromooti. Ijoollee umriin isaanii xixiqqaadha jechuudha. Ammallee warra umriin isaanii warra ekspiriyaansii lolaa hin qabne ka ganda keessa deemanii dargaggeessa ganda keessa deemaniitiin bilxiginnaan guurte santu amma mootiyyuu duulatti erganii karaa hin beekamneen fixaa jiranii jechuudha. Karaa hin beekamneen fixaa jiran. Waraanni kun nu fixan jedheetiin shakka hin deemu. Eega booji'amerraa booji'ame jedheeti gara itti booji'amaan geeffamu sanitti deemaa jira jechuudha. Gubbaarraan immoo tuyyuu dirooniin fixuun duguuggaa sanyii isinirrattuyyuu raawwachuu argisiise jechuudha. Waraanni liyyu haylii naannoo Oromiyaa yoo qalbii ka qabaatu taate poolisiin naannoo Oromiyaa akkuma jirtutti jechuudha guutuun guututti duguuggaan sanyii isinirratti illee raawwataa jiraachuu quba qabaachuu qabdan. Quba qabaachuu qabdan. Duguuggaan sanyii guddaan ka irratti raawwatamaa jiru. Ka dhoksaan odoo isin hin beekamin tokko tokkoon raasaa geessanii fixaa jiran parsantiin 75 ummata Oromoo keessaa waraanni liyyu haylii Oromiyaa ofiin jedhu warri sabaan dhugaan qulqulluu Oromoo ta'e raasaa keessatti dhumee allaatti nyaataa jirti. Kaan immoo tuyyuu bineensi nyaataa jira. Kaan immoo tuyyuu akkasitti bokokee akkuma gurbaan dheengadda jedhe sanitti awwaala dhabee karaarratti shamaa jira jechuudha. Odoo kana hin geenne
odoo kana hin geenne odoo qabamteetiniin fuudhanii achi sin geessine odoo karaa lolaaltitti si erganii ufii isaaniitii deebi'anii isin hin finne daddaffitti harka waraana bilisummaa Oromootitti harka kennattanii nagayaan ummata keessaniif qabsaahuun kabajaa guddaadha. Kabajaa guddaadha jechuudha. Saba keetiif yoo qabsooyte baay'ee tokko kabajaa argatta. Baay'ee tokko bilisummaa saba keetiif fidde yoomiyyuu yoo duutellee bara baraan yaadatamta. Yoomootiyyuu fuudhanii raasaa geessanii Oromoodha. Abaa'oo shaniititti makamuu deema yookaan immootiyyuu mistira kenna baasuu deema yookaan immootiyyuu harka kennachuu deema jedhaniitiin duubaa si ajjeesan waan tokkollee faayidaa tokko malee duute jechuudha. Faayidaa hin qabdu. Warri waraana bilisummaa Oromoo taate waamicha odoo waraana bilisummaa Oromoo siif dhiheessu Oromoo taateetiniin bilxiginnaa jala kadeemtu yoo taate ufii keetiyyuu bilisummaa hin arganne bilisummaan atiin saba Amaaraa bilisomsitullee hin jiru raasaa keessatti duuta jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo beek isin bilisoomsuuf ummata Oromoo bilisoomsuuf wanni raasaa seenee qorraa fi aduun nyaatamaa jiruuf waan biraatiif miti. Isinis bilisoomsee saba sanis bilisoomsee sabaaf sablammoota naannoo Oromiyaa keessa jirtuu fi biyyattii tana guutuu keessa jirtu bilisoomsuuf qabsaa'ee jechuudha waraana bilisummaa Oromoo. Kaayyoon isaa kana. Kanaafi odoo yeroon isinirraa hin dabarre odoo ajjeechaan nafxanyaa odoo isinitti hin dhufne hatattamaan daddaffiin waraanni liyyuu haylii Oromiyaa ufiin jettu harka kennattee waraana bilisummaa Oromootitti makamuun kee dirqama sirratti ta'a jechuudha. Dirqama sirratti ta'a. Dirqama lammummaatiillee yoomootiyyuu nafxanyaa tahee bitamtuu tahee akkanumatti tokko tokkoon osoo hin beekamin boohee raasaa keessa seeneetiin eega qabameen booda boohee yoo ka jettu taate liyyuu haylii Oromiyaa odoo hin taane liyyuu haylii Oromiyaa odoo hin taane gabroonfamtuu bilxiginnaati jechuudha. Boohinsa keessan dhagahuu caalaa jechuudha. Boohinsa keessan dhagahuu caalaa yoo silaa bakka tokkotti isin saba kanaaf harka kennattanii guututti jechuudha. Waraanni liyyuu haylii Oromiyaa ofiin jettan yookaan immoo poolisii Oromiyaa ofiin jettan yoo isin guututti waraana bilisummaa Oromootitti makamtan gammachuu guddaa ummata Oromoo guutuuti jechuudha. Ka ala jirus ka biyya jirus gammachuu guutuudha jechuudha. Gammachuu guutuun isin simata waraanni bilisummaa Oromoollee. Ummanni illee gammachuu guutuu isinirraa qaba jechuudha. Amma ummata wajjin diina taatanii yeroo egermootiyyuu waraanni kun moohatee bilisummaa fide ijettiin ummata dura deemtanillee hin qabdanii beekaa. Daddaffitti waraanni liyyuu haylii Oromiyaa ofiin jedhu warri ammaan tana makalaakaa keessatti illee hafti. Warri liyyuu haylii Oromiyaa jettee naannoo Oromiyaa keessa deemteetiniin qeerroo fi qarree Oromoo adamsaa jirtu ummata Oromoo adamsaa jirtu yeroon odoo sirraa hin dabarre expire date odoo hin taane daddaffitti harka kennadhuuti gara waraana bilisummaa Oromootitti daddaffiin makame. Daddaffiin makame yeroon dhumtee jirti. Waan xiqqootu isin hafe carraan isin qabdan carraa baay'ee xiqqaadha. Kanaafi hatattamaan daddaftaniitiniin harka kennattanii waraana bilisummaa Oromootti makamuu qabdanii dhumtanii jirtan isin fixanii jiran akka waan dhumtaniititti uf laaluu qabdan maaliif warra keessaa sossodaatamu jechuudha. Warra keessaa jajjaba fixanii jiran kaan immoo dho'isaan hidhuu jiran hin beeytan kana maaliif isin biraa fuudhanii deemuu laaltan malee yookaan lolatti geessanii beeytan malee akka isaan fixan kana warra booji'ametu beeka. Warri booji'ame ka Tigraayin geessanis ka amma waraanni bilisummaa Oromoollee harkaa qabu warra kanatu beeka jechuudha. Warrakkoo waraanni liyyuu hayliin Oromiyaa tasabaan Oromoo taate cinqaa isiin argiteetiniin itti keessaa achi baate fi ammallee mootiyyuu rakkoo guddaa waraana sanirra gahe namni beeku warra booji'ame qofa jechuudha. Warra booji'ame qofa. Kanaafi akka meediyaa hin agarre meediyaa akka isin hin hordofne isin ugguraa jiran hin beeyna kan. Isin ugguraa jiranii meediyaa hordofuu hin dandeettanii. Kanaaf akkuma jirtanitti jechuudha. Waliigalteen keessan cimee odoo gosaan addaa waliin qoonne sabaan odoo waliin qoonne waraana kanatti makamuun
isinirraa eeggama jechuudha. Waraana kanatti makamtanii bilisummaa saba kanaa yeroon isin itti gonfachuu isinirra jiru yeroo ammaa kanaa jechuudha. Kanaaf hatattamaan odoo ooltanii hin bulle waraanni liyyuu haylii Oromiyaa jettee of yaamtu ka dhugaan sabaan Oromoo taate daddaffiin waraana kanatti makamtee harka kennattee saba kanaaf qabsaa'uu qabdaa jedha. Kanumaa dhaamsi kiyya galatooma akkasii sagantaa itti aanuun walitti deebinaa. Warri sagalee kiyya kana dhageettanis chaanaala kiyya kana subscribe, like, comment naaf kennuun na jajjabeessan asumaan dhaamsa kiyya. Kanaafuyyuu uummanni Oromoo dammaquu qaba. Dammaquu qaba yoo jennu dammaqiinsa dhugaa dammaquu qaba. Dammaqiinsa dhugaa dammaquu qaba. Dhugaa Rabbiititti. Sabni kun dhumee jira. Keessaa fixanii jira. Warra keessaa sammuu qabu, warra keessaa yaadan mootummaa kana mormu fixanii jiran. Dammaquu qabdan. Warri mootiyyuu lakkinu harka hin kennannu jettan warra hidhamee mana hidhaa jiru kana yoo dandeettan baasu yookaan immootiyyuu yeroo ammaa kanatti mootummaan kun humna qabu. Humni warri mootummaa kanaaf humna taheetiin dhaabaa jiru liyyuu haylii Oromiyaati. Makalaakaa warri jedhamee hin jiru. Bilxiginnaa Amaaraa santu jira malee waraanni faannoo waraana faannootii fi waraana Minilik achitti warri Minilik kun hundeeffatetuyyuu amma biyya keessa socho'aa jira malee waan liyyuu haylii Oromiyaa hin taaneen waraanni biraa dhumee jira. Dhumee jira. Kanaaf liyyuu hayliin Oromiyaa yookaan immoo poolisiin Oromiyaa yeroon isin itti waa barattanii yeroon isin itti xiinxaltanii naannoon Oromiyaa uf bulchuu qabdi. Biyya kana mootiyyuu nutu hoogganuu qaba. Waraanni biyya tana bulchuu qabu nu jettanii isin ciniinnattanii yeroon isin itti kaatan amma tahuu qaba. Fincilallee taanaan akka feetanitti kaasuu dandeettan. Mootummaa kana jala wanni tokko hin jiru. Mootummaa kana jala wanni tokko hin jiru. Naannoo Amaaraa keessaa dheessiteetiniin Finfinnee keessa jirti Amaara. Naannoo Oromiyaa keessaa mootiyyuu dhukaafni eegalee jennaaniin boolla keessa yoo seente malee Amaara tokkottiin gadi baatee isin mormuu dandeettu hin jirtu jechuudha. Yoom isin sammuu godhattaniitiin saba kanaaf qabsaa'uu heddan. Bara maraayyuu takka sabni biraa uummata Oromootirratti dhukaaseetiin fixee hin beeku yoo daangarratti taate malee keessatti jechuudha. Isinumatu poolisima Oromiyaa kanatuyyuu uummata Oromootirratti dhukaasa. Ajaja warra galtuutiin fudhatee jechuudha. Ajaja namaatiin saba keessanirratti dhukaasu odoon taane saba keessaniif yeroon isin dhukaaftan taraan tana tahuu qaba. Taraan tana tahuu qaba. Biyyattiin sun raafamtee jirti. Yeroo itti raafamtee ammaan tana mootiyyuu dhadhaan keessaa bahu akka jaalmarroon jedhe jechuudha. Dhadhaa san mootiyyuu karaasee keessaa baasu isinii fi waraana bilisummaa Oromoo tahuu qaba. Uf beekuu qabdan kanaafuyyuu. Kanaafuyyuu uf beekuu qabdanii warri dhaamsa keenya dhageettan share, like, subscribe naaf gochuudhaan saba Oromoo bal'aa biraan naaf gahan isin dhaamsa kiyya. Sabwe bola haka sador kame dinan chongolae maflif na gumasa isa duga